Ukomboza lulego Damanadi wadalago Damanadi wadalago Sama nikeji jitu yakala yoko Vareda zimbo manzende bojite walego Bile bile ukupo ya jallo la fardanzente Bile bile ukupo ya jallo la fardanzente Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii artii. Namummaa qofaan wallee koo hojjedheen beeku namoota anan gaha. Ani agana deemeeraa isin maal jettu bakka fooyyessuu qabdanitti fooyyessaa. Wanni kun kan abdii qofaa osoo hin taane kan biyya hundaati. Kan uummata Oromooti. Wanni nan hojjedhu kun uummata kana madaalaa yoo qajeelaallee ta'e jallaallee ta'e kanaaf itti hirmaadhaa jedheen namoota itti hirmaadha. Anillee namanne gaafa isaan gallakkisanii argu narri fadhee jechaadhaan ooyuuti. Akkanni jaalatamummaa guddaa argate yeroo umasaniin bareechaadha guyyaa kan ji'atti gallakkisuu qaban guyyaa sadiitti gallakkisan hojii gosa. Eessa manni kee jiitu yakka layyoko bareeda simboo maan seentee boojitee onneeko. Sirba bari'uu birraallee kan agarsiisudha jechuudha. Waqtiiuma irra jirru kana wajjin illee sirba baay'ee yeroo kanatti baay'ee jaalatamudha. Dhugaadha. Beekta albeemni kaleessa yeroo walitti qabnee hojjennu sanii fi amma gargarii amma kan yeroo sana albeema lama sadiittiin hojjennu nama sirba qeenxee tokko hojjennee fixuu hin dandeenyu akka dhugaati. Baay'ee bareedaadha. Yeroo baay'ee artistoota akka keeti weellistootas ta'e namoota gama aartii garaagaraatiin bobba'anii hojjechaa jiran yeroo yaada kaasan maal kaasu seeti abdi. Akka artistoonni keessumaa abbootiin qabeenyaa Oromoo namoonni iddoo gaarii irra jiran aartii Oromoo kan akka isaan hin deeggarree hanqinni akka jiru ammallee wal deeggaruu irratti aartii kana bakka ga'uu qabuun geessisuu irratti ammallee akka hanqinni qabudha hanqinni akka inni jirudha kan isaan nuuf kaasanii akkati amma naa kaasaa jirtutti immoo namoonni baay'een si cinaa dhaabbatanii si deeggaraa jiru kun fooyya'insa agarsiisaa jira jennee dubbachuu dandeenya. Carraa silaa Afgaaffii ana faana na godhuudhaaf na bilbiltee na waamtee akkan istiidiyoo keessanitti argamu na godhuudhaafi carraa kanatti fayyadamee isinillee guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Asumaan sagantaan ji'a lama kana qaburratti illee waamicha guddaa isiniif godheen jira. Uummanni Oromoo biyya alaa biyya keessaa jiran martuu sagantaa kiyya irratti argamanii akka na jajjabeessan waan narraa jibban na gorsanii waan immoo narraa jaalataniin akka na jajjabeessan asumaan dhaamsa koo dabarfachuu barbaada.